Sagalee teessan tana fuudhee bira geessu mala. Ammalaa sheekala aannan noomi irraa kaanii Karbala waa gurguratu deeman. Kana baraadha kiiloomeetira jaamoo torba dubartiin isaan kun ammalaa lafa kana balaan rabbumaa eegamal isaan dubartii kana waliin. Namichi tokko noos deeman nuti maal fira baasu akkana deemalla. Osoo leenci wayii isin dhufe. Osoo qeerransi wayii isin dhufe bineensi. Beefachu mee maalitti dhaamatta warra biyya Ameerikaa jiru kana kun rakkoo. Homo qoonqoma tanaayyuu homa nyaatanii waan dhuganii hin jiru. Roobni. Amma hiraatumaa beelaa kana barbaada yaa'u jira. Mee inshallah gara sheekha kanaatiin booda yoo namni maqaan keenyaa Makko Ahmad Diima atio Shartu eni Daawit Ammo atio ay Safiyaa Qaasim haasawa kiyya ni beektanii sirriitti warra eessaa fakkaata ani biyya akkana si olii foonuma keessan biyya Arsii jedhaniiti alhamdulillah akka lammii takka taane kun asuma tokko hasaa jirraa mire biyya biraallee taanu lammii mateenya foon teenya beeta inshallah yoo rabbiin kiyya maqaa sheekhanatti ni erga diriyaa dhalaan isinii bit jiraattellee maqaan keenyisa amma hijaabalaan sheekha silaa bakka hijaaba uffatala akkanuma magandi kan akkana hijaaba nama deemu Makko namni obboleeyyan tiyya Makko illee namni Makko Ahmad Diimatti namni bituu barbaadan Shaartu illee namni bituu barbaadullee Safiyaa Qaasimillee jara sadiin saniin yedhe talaga mixeeti oliyaa'an kiiloo kiiloo jaha deemanii harree qabdaniisi takkiti tanamu harreen qabdanii harreen birrii meeqa mee naa qabi sheekha naamsin ka'u qabi qubarraa kaas achi keessa laa bismillah takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet sagal kudhan kudha takka kudha lama kudha sadii afur kudha shan dhiiroo eenyu haa bitu mee isin keessa wallaa jibi harreen qabdu isin okay asilleen qabdu wallah dhiiroo mallaqa fitte akkamta isi siraa kanana sheekha ni hanna san saddeet sagal kudhan kudha takka kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan awoo waan mandillee nyaannullee finne harreen bitadha awoo balleessinaa ganda keessaniin dhufu obboleessi xiyyaa naaf isin bar warra tokko la een beekan awoo bitadha akkam godha amma alhamdulillah jee gaati qorratti harree bitadhu gaa waan biraatti hin balleessin ogu harree bitatala ana asmaan jira akkuma qabdan inni amma harree bitadhuuti atillee harree bitadhu ijoollee mee qabda ati homee bakka inshallah rabbi isin yaafi duuna mishiita birrii biraallee dabalaa fi isin qalbiin isii cabte obboleeyyantii birrii fiteen ni argaa jira fuulli isii natti hin turu wanni hin taane yaa taatu kuma kennanuuf Ahmad bakka inshallah namni yoo sii bitu jiraat guddoo rabbi si taa'e hin balleessina mallaqa harree amma bosona baale jira dhibbaa afur isii kana ayyee laka won kenni wanni harree jalaa irratti harree jala yaa harreen tamoo ishee waan inni jirta awoo harree jalaa bada rakkoon qabdu omaan bees ana deemsaa bee ana kana kadura kan ta'e kan san kan dura isii kan san kan sheekha birriin fiddaa okay
اوكي شيخ انا في دافيد أنا يوم بتو بعد ربي تسين إيفاد وان برات بلسني أمانة ربي ربي بتدا خير انا في داركم اما بسونه بالي جاني أيه اوكي اوكي أيه اوكي يا هري بتن هري سنو فيديو مريتي اسرائيل اوكي اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته